Ini meeshaan kun eebteestarii jedhama. Eebteestarii kan jedhama. Maaliif nu fayyada? Killeen bareedduu ta'uu fi tashamtee ta'uu fi nagaa ta'uu isheedha. Duraan hawaasni kan akkasitti ilaalisa. Nuti immoo isa sana hambisuudha. Yeroo takkatti killee 13 warreen nyaataa mana nyaataatti ijaaramu gaafa killee bitatan takka takkaan aduratti ilaaluun ifa kana fayyadamanii gaafa achirra kaayan booda akkatti itti ibsanii as keessanitti ifa jechuudha. Amma ala waan ta'eef hedduu ifni hin jiru. Mana keessa gaafa ta'e ni gurraacha dukkana waan ta'eef ifni as keessan ifuu isii ilaallaa jechuudha. Saniin teesti goonee hawaasaaf. Yoo keessi isaa ife. Keessi isaadhaa ifni keessa yoo dabre bareedduudha jechuudha. Yommuu keessi gurraachonnaan badee saniif kuni nyaata lukkuudhaa kan itti fayyadamu. Isaanisa nyaata lukkuudhaa kan akka hambisuuf fidara dhugaama. Isa kanas keessa nyaata kanneen fi erga kanneen booda caaciidhaaf keenya caacin asii fi asii. Karaa takkatti caacii deebisanii guutamee as keessa kaa'amaa fi sammooda caacii gidduu keenya kunasiin nyaanni akka hanqisaasan Fuuldura deemaa gala keessummoota fuuldura gadhiisa. Mooldiidha. Bilookeeta jechuudha. Bilookeeta kanaan dura roga kan ta'e yeroo ammaa modifaayi ta'e xiqqoo bilookeetni gaango kanaan dura oomishamu roga ture. Inni kun akka keenyaa yogaa bilookeeta sitti oomishnu paartiin inni kun amma asitti keessa seenee jira. Yogaa siin baasnu bilookeetni lammaffaadhaan walitti hidhama jechuudha. Kanaaf paartiin salphaadhumatti Biyyattasakkaa'edha. Inni kun makaanikaaliidha. Inni kanaan dura elektiriikaadha. Kan nuti mooddii kun kun garuu harkumaan iyyuu ni ba'a kunuun. Kanuma irratti iyyuu booddee mortaarii keenya akkasumas simintoo keenya sana kana irraa eegama. Impaaktii goonee booddee irrumaa baasna. Irraa baasnu bilookeetii keenya jaluma. Kuno asin ni jira ulang Simpan awal. Karena Raul bantau. Bani. Terus sikam. Kumalantan o. Kolleejjii maasii Kolleejjii teknikaa cari. Kunis elektrikaal midhaan kan jennu hin jechuudha. Kan jedhamu jedhu muummee jaarsaati. Kumalantan jedhu bakkiis kee jennaan warra yookaas immoo reenjii fa'aa gadama. Yeroo baay'eetti fayyadamu miila soota hojjetame sun daawwatinaan dura bakka biroo fi bitamee ture. Leenjistootuma keenyaan hojjetame. Reenjii keessatti adda addaa fi maqaa kunis paadiraadha. 90 digirii jechuudha. Kunis wantoota asitti hojjetamanidha jechuudha. Akka jedhamu jarras jiran kun muummee jaarsaarraa jechaadha maaliif asirratti kan arginu kun muummee laamoo kan jennu ijaarsa itti kaalalaa wantiidha. Kunis asumatti hojjetama. Roodaan hojjetama. Appaartimantii qabu. Yes. Mana akkasii hojjetama. Inni immoo koornarra allaa'immanidha. As immoo manni dhugaa hojjetu. Dhumarralee qofa isaas dhugaa hojjetu. Simintoo baanis ni goonu. Kana yoo hin barsi goonu roobessa keessaa intarnaalii jechuudha. Dhugaan immoo alaan ta'u eksternaalii isaa ittiin bocuudhaaf iyyuu tajaajilamna jechuudha. Jala kanatti ittiin hojjetama. Akkuma argitanu teeliidha jedhama. Mana keessaa teelii adda addaa. Boca adda addaatiin baafachuu dandeenya jechuudha. Kana jijjiiruu ni dandeenya. Salphaadhumatti waanuma salphaadha. Yes. Teelii jedhama. Seeraamiidhaafis muummee jaarsaarraa jechuudha. Meebii inni dhumaa kun wantoota kaawwatamu. Manni kumalantan kiriikiidha jechuudha. Kiriikiin kun inni duraanii maaliin hojjetama ture? Inni kun immoo garuu baatirii dhumaan jechuudha. Baatirii konkolaataa achirra jiru irratti taa'uudhaan irreen kan kiriikii sun hirnaa'u san nuu kaasa jechuudha. Inni kanaan dura alkaanii inni kun garuu makaanikaalidha jechuudha. Yookaas immoo baatirii konkolaataa sana irratti
gidduudha. Differensiin isaan kanaa jechuudha modifaayi taatee gara fuulduraatti immoo elektiriika akkuma ilaaltan kun immoo sheerkii mawucaa gommaa harkaan baasu miti kun garuu sun madoo shaantu yes madoo shaasanii hambisuudha sheerkii isaanii gommaa sana adda baasuudha tajaajila jechuudha kartoon tokko irraa salphumatti adda baasuudha Boba indariidha. Boba indariidha. Teessoo adda addaa kan ittiin hojjetaman ni jiru. Jara sana beende waaqa ono tuubboo dabsuudhaaf itti fayyadamne. Kanatti dabsaa jechuudha. Inni kun feerroodha. Feerroodha. Inni kun immoo tuubboo. Garaagarummaan isaa inni kun saayizii isaa addatti dabalu dabaluu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo feerroodha. Gammaan isaanii faankshinaalii isaanii wal fakkaata. Garuu inni kun feerroodha. Inni kun garuu paayippiidha jechuudha. Akkasumas immoo tuubboo baay'ee muumee jira. Iddoo kun bu'uura iskaafoldii geenyaan bu'uura iskaafoldii geenyaan yookaas immoo Malli dheeraa ta'uu marga kornisa adda addaa qalama afaan dhimma iddoo tokko iddoo tokkotti deemsisuudhaaf inni kan biraan meeshaalee amma sanatti arginu kun adda ni babbaa hundi isaa walirraa ni babbaa jechuudha. Iddoo tokko iddoo tokkotti deemuudhaaf salphaadhumatti bitannee jechuudha. Akkasuma ammas keessas dhugaatiitti walamaa kalaqa kana kamuu isa mee ibsa godhi keessummoota karaa kan barattoonni haa mee keessummoota wanni godha waan irraa tolfame ibsa godhi ibsa godhi maal rakkoo charge